Kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App akkam jirtu nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jettan hundumaatti isin haa ga'u jechaa har'as barnoota murteessaa ta'ee fi baay'ee gaarii ta'e tokko isinii qabadhee dhufe keessumaa barattootaaf akkasumas namoota riisarchii garaagaraa hojjettan hundumaa kan isin gargaaru weebsaayitii gurguddaa sadii isinii qabadhee dhufe weebsaayitii kanarratti Wordii gara PDF'tti PDF gara Word'tti PPT gara Word'tti Wordii gara PPT'tti yookiin PowerPoint gara Word'tti Wordii gara PowerPoint'tti PDF gara PowerPoint'tti PowerPoint gara PDF'tti salphaatti kan isiniif geeddaru weebsaayitii baay'ee gaarii ta'e sadii isiniif fidee dhufe tokko tokkoon waliin ilaalla hanga xumuraatti nu hordofaa like subscribe gochuu hin dagatin kallattumaan gara barnoota keenyatti waliin dabarra hanga dhumaatti nu hordofaa baay'ee waan isin fayyaduuf baay'ee waan murteessaa ta'ee fi keessumaa riisarchii garaagaraa hojjechuudhaaf baay'ee waan isin gargaaruu fi osoo hin rakkatin weebsaayitii kana sadan fayyadamtanii salphumatti pirezenteeshinii garaagaraa salphaatti qopheeffachuu dandeessu. Browserii yookiin Chrome bilbila keessanii seentanii bakka sarchii irratti zamzar.com jennee barreessine. Zamzar.com jettanii barreessanii gaaf sarchi gootan sarfeesii kana isinii fida. Kan jalqaba irra jirutti kilikii godhattu. Kan jalqaba irra jirutti kilikii gaaf kana fuula kana isinii fida. Sarfeesii kana isinii fida. Akkuma argitan sarfeesii kana kan barbaanne keessaa filanna. Kan barbaanne keessaa filanna jechuudha. Sarfeesii kana gaafa inni isinii fidu sarfeesii kana yeroo inni isinii fidu choose file jedha. Sana dursa garuu fuula kana nuuf fida. Akkuma argitan kunoo dokumentii composition kan jedhu jira. Isarratti kilik goonee kan barbaanne gara barbaannetti filachuu dandeenya. Compose file, compose word, compose PPT akka kana jira. Kan barbaanne filannee bakka choose file jedhu irratti kilik goonee faayila keenya filannee fakkeenyaaf faayila tokko filadhee isinitti agarsiisu. Faayila barbaanne filannee faayiluma tokko faayila barbaanne filannee itti maxxansinee ilaalla. Gaafa itti maxxansitan akka kanatti isiniif fudhata. Goda isaatti akkuma argitan hanga 100tti lakkaa'ee fuula kana isinii fida. Akkuma jara isaatti agarsiisaa jiru kunoo jijjiiraa jira jechuudha. Composing jechaa jira jechuudha. Akkuma argitan kunoo jijjiiraa jira. Salphumatti gaafa inni kana xumuru download godhachuu qofaadha jechuudha faayila barbaanne. Kun akkuma argitan nu fidee jira. Kana booda download godhachuu qofatu nurraa eegama jechuudha. Download godhannee gara faayila keenya keessatti save godhachuu dandeenya jechuudha download turre xunne. Yookiin immoo asii gadi harkistu. Fakkeenyaaf yeroo asii gadi xaragdanii guutummaa isaanii gadi isinii baasa. Kun akkuma argitan fuula kana irraa warra jiran hundumaa as weebsaayitii kana jalatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. PDF gara Word, Word gara PDF, PowerPoint gara Word, Word gara PowerPoint, PowerPoint gara PDF'tti salphaatti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Imeejii dabalatee jechuudha. Gara imeejiitti jijjiiruu dandeenya. Gara muuziqaa waan barbaanne jechuudha. Gara dookootti jijjiiruu dandeenya. Dookoo gara PDF'tti jijjiiruu dandeenya. Kana keessaa tokko isaarratti kilik godhattanii faayila keessan filattanii salphaatti gara barbaadanitti jijjiirrachuu qofaadha jechuudha kan isin irraa eegamu. Kanaaf wanta akkayyuu Word gara PDF, PDF gara Word, PowerPoint gara PDF, PDF gara PowerPoint jijjiiruudhaaf waan tokkoyyuu yaaddoon qabaattanii jechuudha. Inni lammaffaan weebsaayitiin inni lammaffaan smallpdf.com. Weebsaayitiin lammaffaan smallpdf.com barreessitu. Gaaf kana fuula kana isinii fida. Kun fuula argaa jirtan kana isinii fida. Isin fuula kana isinii fida jechuudha. Bakka tools jedhu gara gubbaarra bakka tools jedhu kanatti kilikii gootu. Bakka tools irratti kilikii gootanii akkuma argaa jirtan kana convert to PDF, convert to PPT, convert Word tokko tokkoon jira jechuudha. Kun tokko tokkoon jira. Kana irraa kan barbaadan irratti kilik godhattanii faayila keessan filattanii itti fayyadamuu dandeessu. Tokko kana keessa kan barbaadan tokko isaa filattanii salphaatti gara barbaadanitti geeddarachuu dandeessu. smallpdf.com kanneen kana of jalaa qaba jechuudha. Gara barbaadanitti jijjiirtanii itti fayyadamuu dandeessu. Inni sadaffaa fi inni baay'ee gaarii ta'e immoo I love you PDF. I love you PDF.com jettanii gaafa isin barreessitanii ammas fuula kana isinii fida. Isin bakka I love you PDF jedhu kanatti kilikii godhattu. Bakka karsariin jirtu kanatti kilikii gaafa godhatan sarfeesii kana isinii baasa. Sarfeesii baay'ee gaarii ta'e kana isinii baasa jechuudha. Kana keessaa kan barbaadan filattanii itti fayyadamtu. Kan barbaadan filattanii itti fayyadamtu. Sarfeesii inni isinii baasu kana keessaa waa hunduma ofirraa qaba. PDF, Compose PDF, PowerPoint to PDF, PDF to PowerPoint tokkoon tokko isaa jira. Isin garuu kan barbaadan gara barbaadanitti. Yoo PowerPoint gara PDF'tti barbaadan yookiin immoo PDF'tti gara PowerPoint jijjiiruu barbaadan salphumatti irra kilik gootanii faayila keessan attach godhachuu qofaadha jechuudha. Kanaaf
Weebsaayitiin kun weebsaayitii baay'ee gaarii ta'ee fi irraa takka illee kan hin qabne bifa bilisa ta'een itti fayyadamuu dandeessu. Bilbila keessa fayyadamtanii yookiin immoo kompiitara fayyadamtanii salphaatti weebsaayitii sadan kana gargaaramtanii riisarchii barbaadan hojjechuu dandeessu. Waan yaaduftanii takka illee hin qabaattan gara weebsaayitii kana sadanii deemuu qofaadha. Deemtanii waan barbaadattaa gochuu qofaadha jechuudha. Akkuma argitan select word'dha. Kana booda wordii faayila keessan keessa hidhattanii select gootu. Edda select wordii bakka dhiyootti kilik gootaniin booda wordii faayila keessan keessa hidhattanii fudhattu. Akkanatti ol isinii baasa. Gaafa kana qarqara isaa kana yookiin jala isaa kana bakka halluu diimatiin convertitu jedhu kana dhuftanii kanaaf isarra kilik gaafa gootan salphumatti convert word to PDF jedhee akkanatti rotate godheen booda download PDF jedha. Kan jijjiirame buufannaa jechuudha. Dursa wordii ture kana booda bakka kana dhufnee maqaa isaa barbaanne jijjiirree akkan dogoggorreef maqaa isaa kan barbaannetti jijjiirree kaanee bakka seefii jedhu kanatti kilikii goonee salphaatti bilbila keenya yookiin faayila bilbila keenyatti seefii godhachuu dandeenya jechuudha. PDF isaa jechuudha. Kanatti itti gargaaramaa waan tokkoof iyyuu yaaddoon qabaatina. Gaafa yoo qabaattan immoo koomentii jalatti barreessaa. Share, like gochuudhaan obboloota keessan biroo biraan naaf gaan isiniin jedhaa nagaan naa tura yeroo gaarii viidiyoo biraatti wal agarra.